قد ما لان دلام من أنا بس أنا ما خشتين ديدان من نديس من ندو هذا من ندو أنا كده بدأ خريجة ما كريسة كم تخريجة كريسة بنا ما خين من آخر استدينان نافياتي تكوما جرات أرتي تنار كوي جرادا أيوة كم نقول ده كده أواني سيقول تلفتلا تبركمه جايبه كم تيمو تقول لا لا مالي كم كوي ما سيقرسيس وديم تديم كذا مالي ده مالي ورا كاري نمان كذا كيف تديم تنجلو أنا كو هنوس أبراهيم أنت لا بيجرا إيرو أنت ما دبيتو نجوا ما أنوني بهاي أمتا خنيرة أمتا ظالمو تخنيرة تانا نبي من أمتا جلا فاسا أمكاي كأنا زين دياسبورو ما في نمنا جاشي في أمكاي تيناتي بدنا كيف دوغانا يسمعوا جرا في جرو يساتو برج أن يسرع شكل كمان إبو إفي بقول إبراهيم قبل أنا ملنا كيف الحمد لله تبهاريز بكاغر وهنداو أمور جرا قل شوراف أوبي داون تكيسايل تشرا بافتن وهنداو إنفورميشن نوجه تيساتيس جمّتشون سنيك بان إيرولاتا وانا نبيه وانت كان دي لبن إيرولاتا برجيزه أني تمن بار ما جانين ميتي يو سنيرم تاهي أن إيرو هم ديو متنا أدو إبراهيم بورسا إسان رافو دته بحر متو غرغلته خناب غرغلتواني أن تنهمدا سمونا جاجر هردوتوت إن شاء الله ilmo biyyatiyyaatiisi tamam kana dura boo'eesi jala rakkadheesi jala dararameesi bira dhugaan sii miti namticha kana iftuu miskiintitti haadha ilmaanii san nama qabachuu dadhabee taa'e jireenyuma kee jiraadhu jennee nama isarraa dhabne Abrahaam jechuun arra yoo isa waan fadhan godhanii ugartee miti ifiif godhe malee isaan hin goonetti hin beekan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala faamilii birra yoo yaa ilmaan oromoo dhaaqan biyya keessaa biyya ambaa jirtan marti keessumaa duraan dursinee salaamtaanne keenya qoonni irraa burqe barree sin bira hageenna wanuma adda addaa karaa karaan burjaajsee jirti rabbiin tabiitanaatis khayrin duraa deebisu arra gaafarahaaniitu anaa bika takkarraa haaja takkaaf deemu wala garree manuma isaatti wajjimeene takkanaatiin siin jaafaraan kiyya odeessaa salaamtoota arga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota faamilii birraa jirra jirtu isin jechaa gaa dhufnee jirra chaanaala kanaaf arra nufaariyaa birraa TV irratti malee kanarra seenaan jiru arra waan ajaa'ibaa tun na mudatee maal akka isa mudatee gaa walumaanuu dhaga'uuf teenya waan ajaa'ibaan na mudatee eessa jirtaa manaan jira nakkootu jeeniiti mana yaamee birraa nammaan tana na bira jira asumaanuu gaa inshaallah hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan jiraatis walumaanuu kana geenyu taanu faana egaa akkasuma hordoftoota keenya waan as keessatti hin rabbashaa irra qoobdan dubbiyaan maqaayiitiif tanajjaashaa bahariis inshaallah haala isa furmaata isaa garree jira ideebiya inshaallah waa hundaa xumurree jira galchuudhaaf bahar galuudhaaf xumuramtee jirti waan takkallee alhamdulillah rabbil aalamiin sanumaa wal qabatee maasis iftuu fi hamdiyaadha jechuu hamdiyaan eega gaabsan asirraa gabbaafne booda waan biraa keessa seenteetti an osoon maqaa ifa barbaaduutiin dubbii tana akhbaara fuudhee jechuudha bikka duraanii irraa jijjiiratanii jiran hordoftoota maqaa waraana Najjaashii ganda duraanii galan akkasitti hamdiyaan jaartummaan Ibraahim adaniif fuudhetinu isaa wajjiin taateeti shaantaa Ibraahimiin harkaa fuusisee Ibraahimuu hatta barbaadu jiran Ibraahimummaa barbaadu jiran dhageessaa faraan dhugaan siimaa Ibraahim sababni irra barbaadan walleegaaf nuti asirraa ofne sanii osoo ganda keessaan deemu shaantaa namni harkaa fuudhe shaantaa fi waan dahaba kiyya baasaboora kiyya waa meeqa akka isanaa jira maa jetteeti obboleessi kiyya maqaa hidhaa jettee haasotii jiran miciyyoon tun jaartiin Ibraahim fuudhetun tammaa boodaatu namdiyaan tun maal irratti maqaa hii namicha akkanatti as biyyatan laaqaa jiru saahibuu dandeessi tana wayin na dhibe ati waan kanarraa waan takkallee quban qabdu an farahaanuu quba qabaa akkasittiin dhagahee sitti dabalee dhufee waa'ee kanarratti birraa waan inni irraa quba qabu hin qabu duuba eessaaf gurbaan dhageeffadhu amma bakka nagayaa dhaqeewu amma saahiba nagayaa harkate maaliif gaa jireenya isaa keessatti gattaa'e wanni kun sin baaftu karaan kun sin baasu jennee gaafa naafete halkanii guyyaa ifaajee isarratti ifaajee dila san kafalaa turre waa'een keenya naafete godhaa turre hundi isa mul'achuu dhabeeti as garagaleetuma faraanii fi birraatu jireenya kiyya laaqu jiraanu jaanii anallee jireenya isaanii keessa haawol laaqanii fadha waliif haa tolanii jee keessaa bee deemeetuma ummata magaalaa tana keessatti siiriidhaan biyya gaddaafu jiru ammaqee Najjaash isaan saahibee isaan fakkaatee isaanii hojii deemu jiru eegaan ammaqee wajjiin isaa harkeen waa'uma isaatii fi waa'uma jireenya isaatu maal yoo dhaan jette ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf torbee bira dabarree jirra
iftuu qilleensa kanarratti isin agarre. Ani sin gale birallee. Bilbilisiitis cufaadha. Mana isii eegagaa jireenya kiyya maal jettee isinis nu homattee achirratti hedduu takkaan itti muufadhee jireenya kiyya keessaa baadha faraanii fi birraa tokko na godhu jira jettee gaafa isiin nu homattees harkitee turte. Anamma dheengaddumaa dhugaa. Haala saniin aareetiin hafe dhaqaan jiru birraa na dhageessa. Isii biraa isin dhayne garuu bilbilisi torban kana naaf hojjechuutti hin jiru. San dura numoo dalagaa bilbilisi amma dalaguutti hin jiru. An guyyaa eegaa asirraa Hamdiyaa fi Abrahaam asii gabbaafne booda walaas bilbilallee deewalee bilbilli hin bu'u waan hin bu'u intis maan barbaadu jiru waan itti mashquulaan beekta faraan keenya. Walumaan barbaadu jira dhugaadha. Walumaan fiiguu jirra tanumaan na aariu jira jechuudha. Hatta bilbilasi arraatu dubbitan dhageenyaan iftutti hin dawwale iftu telefoonni siin bu'u biraas hin dheene miilaallee ismaanu maal keessa jirti laataa micoon tun ol baatee viidiyoo isii martuu sin agar nuti illee waan biraan mashquul nu godhe jechuudha. Garuu Abrahaam arraan tana Hamdiyaan inni guyyaa san wajji kute tamam barbaadu isaa kana dahaba na fuudhee ana kan viidiyoo san laaletti alatti irraa fudhan Abrahaam ala dhiisee nama bira kutee namaan nuuf fide jeeni hangana wallee ijoolleen takka maalla dhuftee dahaba irraa waan boorsaa irraa ala godhanii isaan beeku waan kiyya kana intala ammaa tanarraa hin laalle viidiyoo san waan san siituu kutee nama biraa boodaan na qaceelchee waan san nagoo isee etteeti isiin ammaqaa hin wajji wal taatee ammaqaa hin duraanuu micoota ni barbaadaan. Hamdii matana akkatti Abrahaam jalaa baasu barbaadu jiraadha kan inni dhageessise. Ammaqqee fi isiin wal beekanii. Bikkatti waa arge biyyaddu. Ammaqqee jechuun nama agartee miti magaalaa tana keessatti halkanii guyyaa Najjaashi wajjin obboleessa keenya bahar irratti gochisan dalagu jiru. San dheengadda inninis wajjin argame gareen isaa takka innummaanu Abrahaam mataan isaa isaanii wajjin jira. Harka ol keessaa qaban. Najjaashi ammaqqee tamam jara kanaatuutu. Maal khiyyaa jeetii dhaadannaa godhaa ture. Dhageeffadhu maal na fakkaate beektaa? Wannummaan ammaqaa hin dheengadda mana Abrahaam dhufee Hamdiyaa bira taa'ee waan sana haasa'uuf awwaanna dhagama jedhama. Miiciyyuu mataan akkamittiin baasaa amma laal mismaara dirri kaaye. Dahabaa fi boorsaas isaas jalaa fuudhee waan keettis amma deebisiifna isumaahu ammaan akka fedhe sii godhaadhaani itti seene aboo nama kana allaan namaatu yaamee birraa waan akkanaa jira. Abrahaam san tamam. Dhugaa walloyanii miicootaan biraa deeme tanaa waree tunis itti garagaltee hunu isaa fi ammaqaan shabaha darbu jiraa fi sababa kanaanii miicoo gargaara. Ammaqqee jechuun isa samuruu irra qaba intala ni jijjiiraam ni jijjiira. Yoo isiin isa jettee haala waa godhan godheetii isii farka deebisee isiin diyaasporaa waan taateef isi harkaa fuudhee Abrahaam dirreetti akka cittatti agartee ganaa dirreetti shaaraa gubbatti hafuuta. Iftuu biratti isaa ol deebuus hin jiru dhageeffadhu birraa. Kayru mara godhu bar jechuun iftuu biratti haa deebu hin jenne ifiif qooqee Abrahaamis ani iftuu biratti haa deebu hin jenne. Wanni kun iftuun akkam jirti laata iftuu dheedhee laaltee ani iftuu qaba. Aboo an iftuu eege. Dooti an halkan dhiyoo ta'u hundaa alaan deddeemu jira deemu. Eege gaafa sababa bira halkanii guyyaan takkaa rafeetu hin beekon. Kunoo arraaf haleedhaan xiqqishoo kanatti caljeetuma taa'eetuma garuu barbaadama deemu jira malee. Dubbiin baara yaada nuti taateeti gurbaa ukkaamsanii. Alhamdulillah tabaaree. Inshaallah taala yeroo gabaabduu keessatti informeeshinii isaa harkaan eega makiinaan baate booda rabbi wajjin inninis bahuun hafan qabu inshaallah ni baha ammoo inni kun namtichuma isa qabee baar qabee harkaa qabu baar kaleessa wajjin nyaachaa turan baar kaleessa wajjin jiraachaa turan. Namticha mana isatti isa dhufee Hamdiyaa miti waan fedhe waa ta'u. Eega isii biratti arge maa akkamitti qabuu dhabee isa gadhiisa. Isaatu immoo intala saniitu irra caaleef baarirra. Amma ana qaba baddami ana maqaan kun bar duraanis bar saayiba xiyyaanoo beena waan akkanaa kana keessa gaasa hin jirutti hin beekadhu anuu rabbiin na baase. Tamam sii gala maqaahin bikkatti biizinaz arge akka fedhe ta'uu waan sanuma dalagaa beekadhu. Amma inumaa miiciyyoo dahamninii fi boorsaa isii awwaan jalaa fuudhameen beeku dahabaa keessera baasa boora maalanii xiyyoonni beek hasaaraan irra bu'ee maal jetteeti ma kan amma mannaayim akkana karaa irra buusee Ibraahim maal jettee ammaqaa wajjin haasoo jirti mucuma sanuu waa godhuun dhabaniiti birraa mucaa san bikka hirni beetanii angizee takka gaa bahar barbaaduudhaaf isaa gandarree deemunumaan arka viidiyoo isaatiin eegaan gaxaree booda agarreeni eega mana irraa gaxaree booda viidiyoo irra numaa arka qufan qabuudhaan isaas takkaa wal qunnamne an iftuu birallee hin dheenisan booda. Waan akkanaa deemu jira fudurtoota. Hamdiyaan as garagaltee ammaqaa hojii ol taateeti ammaqaa ka boorsaadhaa fi waan kiyya akkanaa haa deebisu. Anammoo waan kana waan biraati miti waan baasu deemu hin jiru. Ammaqaa hin naaf beeka Hamdiyuu matanattu hidhatee bikka Abrahaam keessa seene tana.
الراباسة في سنة شو أنا يادك جاتهم بيقول وأنا كان أكسر نايم من الناس برا وأنا كان أجراتي أبراهيم من الدبي نانجان من يفتوتي أما نفتون ديني يوتنا نتو أما كايفر باجو دعندك خيساني دي دلقا رادفني من التوغل تنجرو يا وجرا كوبان كابون جين أكسر وأنا كان أجرا أبراهيم إسميغا بيكني جرو وبعد هذا أبراهيم قال نجرا جراتو دا فيديو مريم ما تصدق جرو إفتوفا تاني تكان أركنين جنجتو سواسرتي يو أتيكوا أتجي سبتو جرو دندسينا كابوتو قلت يا وري جاب منو تسيب فاسين جيتو يا برا نجيسا أني واي أبراهيم رتي وان أبراهيم را واي أبتك كوبان كابو مالف إيجا جافتي من ساق ديني نافئت إسر نتي سمون تيسرتي ولتي أركا ولكوني سامبود إيجا كنا كابتين عند بتي مقالات نخيستي أني سمسانو إلى الرتي mana kiyya sababa sani khanin jijjiira telefoona doolaa tamam telefoonas irnarraan kaasu sigale garee sanit deebi'eeti is birraa fi faraaniitu birraa na fidee manatti ijoollee biyyaati ijoollee gandaati jechuudhaan na tumsiisee mana keessa qabee na hidhee badiisaa tumsiisee maal badiisaa tumsiisee badiidha malee namni lafaa kee Abrahaam ati kana jee namni isa wanti jeen jiru dhaabbadhu takka lama sadii isaan jenneeti dadhabne arraga haa ifarku kuno dhiirti kasa dhalaa kasaati dhalaas gaa jaartii isaatis harkaa fuutee jirti dhagaa jirta waan biraan jiru hordoftoota saniifu isa arraan tana akka citatti shaaraa gubbatti hafee tamam lubbuun jiraachuu baatee ugaa maal jaalladha oromoon duraan fittee na arkan booddina dhoysiidha karaa kanatti hafee jechuudha Ibrahim isaaf godhe dhugaadha isaaf godhe maaliif haadha ilmoo isaa irratti hanjameeti haati ilmoo isaa sanuu aara wajjii waa maal ta'e isii viidiyoo murtuu sin agarre haadha ilmoo isaa irratti roobsee kana mudatee jechuudha aarra bika laagaa tana seene jabduu tana biraan dhageessa anamma tana keessatti intaltummaan san iftummaanuu haati bilaal lubbuu isiitiin numa jirti akkatti jiraattettu garuu eegagaa namni kun balleessaan ni jirti badii booda astollee ni jira kana keessatti eega isinii dukkas na godhu jira isin walirra biyyaati tanaaf walirratti loltanii tanaaf namaan ani isatti fidee isa tumsiise saniif anaannattee akkana naan jettaa jettee eega gaafattii san viidiyoo takkanaaf marte birraa fi faraaniitu tana na godhu jira jettee egaa asoote booda sunaaf yaadu jirra isi jecha darramnee nama meeqaa wallolu jirraati maal nuti iftuunis nagmanu qabattee iftu obbaleetii nagmanu qabattee nuti nuti isi jecha darramnee namaanis wal afaan buunee jechuudha xilaateeffamnee aanu jirra xilaata anammaan xilaataan qaba hordoftoota dhugaa isinii hima bikka hundaniin seena maaliif dhimma kiyyoo osoo hin ta'in dhimma namaati jechaan nama wallolan dhimma namaati jechaan namatti rorrofniin seena bikka hundaa'u tanaafuu iftuunis nagmanu qomatti malee nuti ammallee obbileeteen nyaanne aara isii keessi nu qabatteef irraa hafuun qabnu jechumaaf amma yoo tan waan dhaqee hin dhaqee dhugaadha waan bahaa keenya obboleessa keenya qaalii barbaadu jiru jechan dheene alhamdulillah taisaatis xumurre boru yookiin iftaanittu bahar ni baha inshallah taala waan itti marsinee jira kan hundaa qabneetiti gaduma isinuma waan ni godhuufi tamam tatanaatis waan darkatte isaanuu baafatan amma qaayii fi hundinuu isarraayis baafatan tamam innis bika nagaan nu jira takkanaati kun amma dubbiin asiin naannoteeti asiin dhufte jechuudha tanuma oofaa uummanni kun waan kanaas dalage tanuma bahar tana bahar akkatti adabaati deebi'anii hamdiyaas duru harka keessa haatanii boorsaa kee maal kee isaa sirraa fuudheen miiciyyoo maallaqa alaa ergisiisaa harkaa nyaachaa jechuudha siif irraa baafna yaada jechuudhuun yaada joon isiillee miiciyyoo waan biraa keessa galchanii miiciyyoo bira galchanii diyaasfoora namni hoggaa magaalaa seene namni haareenii hoggaa magaalaa seene nyaataan itti heddummaata inni nyaachuus hin beeku qabachuus hin beeku an dhiiroo laata waan naa dhibee waan takkaan ladhiben dhiiroo laata bar gizee hidhanii tuman baar maal jaaniin miiciyyoo sannee heerumtaayi an dhiiroo hamdii uummata naatutu Abrahaam boorsaa isaan irraa fuudhettee baharumattuu garagalteehi kanaaf garagalchuudhaan an tan hundaa sammuu nagaa jiru hordoftoota inshallah waa hundaa'u waan irra geenye tartiibaan isin garsiifna garuu taa ammaqaan as keessatti oofaa jiru kana bikka inni seenuu taa'u waan godhu teenyus inshallah taala namaaf hin dhaadatan har'a aanuu rabbi haa beeku waa zaalimoota kana dhabamsiifne waa isaan dhabamsiisanii bikka meeqatti na yaamanii na shawwatu jiran takkanaat hordoftoota hanga viidiyoo biraa kana gaati walitti dachaanutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh